السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتون هردفتون برسيسا ورما الحمد لله هنغا كوت نغيني كي خنجال الله كبجادا بكتيرتن مرس نغا اگا دعوتوتن كيا فيديو ارا كن كيسرتي ونن سن برسيسو حالا سورا پروفائلي گرچو بربادن تکو ഡിസൈൻ അജായിബാtiin saayizii mataa isaatiin akka ajaa'ibatti bareechifatanii akka inni piroofaayilii kaayyachuudhaaf isinii mijjatutti jechuudha. Saayizii mataa isaatiin jechuudha. Bifa pirofeshinaala taheen jechuudha. Dizaayina ajaa'ibatti jechuudha. Akkasuma akka piroofaayilii keessanirraa illee bareedutti jechuudha. Haala ajaa'ibatti haala itti sirreeffachuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyya warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dandeessanaadha. Yeroo sabskiraaybii gootan barumsi asirratti dabarsine guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilik itti godhaadha achi booda ol ka jettu irra kaayyadhaadha. Barumsan qarraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessaadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaa hin dabarsa hanga xumura viidiyoo kiyyatti nafaana turaan hordofaa isiniin jira. Egaa daawwattootan kiyyaa appilikeeshina tokkollee gadi buusuun isin hin barbaachisu jechuudha. Kiroomii keessan yookiin intarneetii keessan irra galtanii achi booda haala kanaan yeroo intarneetii keessan irra galtan jechuudha. Bakka sanduuqa irratti jechuudha. Profile pic maker jettanii barreessanii achi booda haala kanaan asitti isin fida. As gaditti jechuudha weebsaayitiin isaanii jira jechuudha. Asirratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isin fida. Ammallee sanduuqa irratti kilikni gootanii ammallee faayilii keessan yookiin galarii keessan irratti kilikni gootanii achi booda suuraa piroofaayilii kaayyachuudhaaf sirreeffachuu barbaaddan irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan eeggatan jechuudha. Haala kanaan hanga wanni kun dhumuun eeggatanii achi booda kinoo haaluma asirratti argaa jirtan kanaan isinii baasa jechuudha. Dizaayina ajaa'ibaatiin jechuudha. Bifa pirofeshinaala ta'een haaluma asirratti argaa jirtan jechuudha. Irra deemtaniitti filatan jechuudha. Baakgiraawundii isallee akka ajaa'ibaatti isiniif jijjiira jechuudha. Isinii galee ofiin automaatikaalii baakgiraawundii suuraa sanii jijjiira jechuudha. Irra deemtaniitti jechuudha. Kan isinitti tole kan baakgiraawundii isaa isinitti tole kan dizaayinni isaadhaa isinitti bareeda jechuudha. Irra deemtaniitti haala kanaan filatan jechuudha. Irra gad deemtaniitti haala kanaan filattu jechuudha. Isinii galee baay'eetu jira jechuudha. Irra deemtanii haala kanaan kan isinitti bareede jechuudha. Kan kun nuuf ta'a jettan jechuudha. Filattan kana keessa deemtanii haala kanaan baay'eedha jechuudha. Kana keessaa kan isinitti bareede filattanii jechuudha. Haala asirratti argaa jirtan kanaan jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Dizaayina ajaa'ibaatiin bareechee namaa kenna jechuudha. Isinii galee kunoo haaluma asirratti argaa jirtan kanaan jechuudha. Irra deemtanii ni filatan jechuudha. Anamma gaa tokkuma irratti dhahee isinitti agarsiisa jechuudha. Kan manatti tole. Fakkeenyaaf ani kana haa filadhuuti. Isa isinitti bareede jechuudha. Suura irratti kilikni gootanii achi booda fakkiin daawuloodhaan ni jirti jechuudha. Fakkiin xiyyaa kan gadi garagaltee ishirratti kilikni gootanii achi booda daawulood kajoona kilikni gootanii kalas amma xawwaalii daawuloodii nuti jira jechuudha. Suuraa kana amma galarii keessaa arganna jechuudha. Isinii galee as keessaa baanee galarii keessaa dhufnu egaa daawwattootan kiyyaa kinoo suurichi kana ture jechuudha. Kinoo bifa ajaa'ibatti jechuudha. Saayizii piroofaayilitti jechuudha. Geengoo godhee akka ajaa'ibatti nu bareechee nu kennaa jira jechuudha. Isinii galee qulqullina olaanaa ta'een jechuudha. HD isinii galee haala kanaan piroofaayilii mataa keessanii jechuudha. Facebook keessaniifis ta'ee YouTube keessaniifis ta'ee TikTok keessaniifis ta'ee jechuudha. Sooshaal miidiyaa fayyadamtaniif jechuudha. Akkasuma piroofaayilii WhatsApp godhachuu yoo barbaadanis isin piroofaayilii barbaadan irraa godhachuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan sirreeffatanii jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa isinii gala jeesan abdii qabaa. Barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gochuun dagatinaadha. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.